Jamtoota fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anillee obboleettiin keessan waaqayyoof galanni haa ga'u nagaa fayyaa kooti isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba jechuudha. Akkasumallee warroonni cinaa dhaabbattanii yeroo hundumaa na jabeessitanii jabaadhu wajjin jirra jettan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha har'a immoo viidiyoo gabaabduu adda ta'e tokko qabadee dhufee jira. Inni illee maalidha jechuuf turtii gaarii nu wajjin gochaa nu wajjin turaa isiniin jechuu jaaladhaa dhiifama. Innaa wanti har'a qabadee dhufe sababoota sirrii hin ta'in jedha. Sababoota sirrii hin ta'in kan gaa'ilaan nama gowwoomsan ittiin nama seesisan jechuudha. Gaa'ila keessatti nama gowwoomsanii nama muddanii gaa'ila keessa nama seesisan kana wantoota dogongora kan ta'e qabadhee gara keessan dhufee jira. Inni kunis maalidha haga jedhamu bal'ina viidiyoo kana turtii gaarii nu wajjin turaa isiniin jechuu jaaladha. Okey asumarraan gara viidiyoo keenya sababoota sirrii hin ta'in kan gaa'ilaan nama gowwoomsan jechuudha ittiin nama seensisanidha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een osoo hin beekin gowwoomanii itti fakkaatee gaa'ila kan ijaarratanii yeroo ammaa kanatti kan gaa'ila baay'ee fiixa ba'umsa hin qabne jechuudha. Sababa namni kaayyoo gaa'ila sirriitti hubachuu dhabu kan ka'e osoo maal gaa'ila keessa gaafan seene maaltu na mudata gaa'ila argadhee jaalladhe immoo maal gochuun qaba akka isaa yookaan isheetti jechuudha itti taa'anii hubachuun barbaachisaadha yookaan sirriitti nama barbaachisa jechuudha. Gaa'ila ijaarrachuun duratti hubannootu nama barbaachisa. Gaa'ila yoon ijaarradhe maaltu na barbaachisa ulaagaaleen gaa'ilaaf na barbaachisa maal akkamiiti wantoota akkamiiti jedhanii itti hubachuun gaariidha jechuudha. Sababoota sirrii hin ta'in qabatanii gaa'ila nama seenu gaariinti jechuudha. Keessattuu jechoota nama tokko dhaga'anii gaa'ila itti seenuun boodatti gaa'illi sun maal ta'a karaatti hafuu danda'a jechuudha. Yookaan dogongora qabaachuu akka ta'etti hubatta jechuudha. Booda gaafa gaa'ila keessa seente. Kanaaf gaa'ila ijaarrachuudhaan duratti ulaagaa gaa'ilaa beekuun dirqama ilma namaati jechuudha. Yaa isa ta'u ishee yaa ta'u jechuudha. Maatii aarsuuf jecha namoonni tokko aariidhaaf gaa'ila kan ijaarratan yookaan hacuuccaa dheekkamsaa fi aarii maatii yoo qabaatanidha. Isa dheessuuf jecha maal godhu gaa'ilatti seenu jechuudha. Ani eenyu akkan ta'in na beektu laata jedhee namni tokko sinitti agarsiisa. Eenyummaa koon sinitti agarsiisuu qaba jedheeti namoonni tokko bifa aariitiin gaa'ila keessa seenaa yookaan seenuu. Namni aariidhaan ka'ee nama aarsuuf gaa'ila godhatu ammoo maal ta'a nama waliin gaa'ila godhachuu qabu san adda baafatee hin beeku jechuudha. Maaliif jennaani ija jaalalaan hiriyummaadha yookaan fagootti beeka malee yeroo sanitti hubannoo yookaan isa yookaan isheen inni nama akkamii akka ta'e yookaan isheen nama akkamii akka taate adda baafatee hin beeku jechuudha. Yookaan adda baafattee hin beektu. Aariidhumaaf arganiidhumaaf gaa'ilatti seenu jechuudha. Kun immoo dhuma hin qabu. Jaalalli akkana yookaan gaa'illi akkanatti aariidhaan muddamaan ijaaramu dhuma hin qabu karaatti hafaa jechuudha. Wantoota akkanaarraa of eeguun dirqama ilma namaati jechuudha. Isiniin jechuu jaaladha yaa kabajamtoota koo. Akkasumallee jeequmsa maatii baqachuuf jecha jechuudha. Namoonni tokko jeequmsa maatii baqachuuf jecha maal godhu gaa'ila ijaarratu. Maalidha gaa'ila kana keessatti maaltu na mudata yookaan immoo kan ijoolleen guddatanii yeroo hundumaa jechuudha. Maatii mana keessaa walitti iyyuu wal loluu wal jeequu wal abaaruu kana keessan jiraachuu manna ka'ee tanan deemee gaa'ila ijaarradheen kophaa kiyya jiraadha hamma yoomittan akkanatti jiraadha jedhee maal godha gaa'ila godhata jechuudha. Gaa'ila godhadheen mana kana sukkuun qaba jedhee maal godha gaa'ilatti seenuu danda'a jechuudha. Rakkina tokko baqachuuf jennee maal gochuu otoo hubannoo tokko hin qabaatiin waa'ee gaa'ila keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Yoo gaafa hubannoo hin qabne gaa'ila kana keessa yoo seenne rakkina gaa'ilaan booda nu mudatu yookaan
ga'ilaan booda nu qunnamuu danda'u san maal irraa tokko waan hin dandeenyeef kun immoo gowwoomuu jedhama jechuudha. Hubannoo tokko malee gaa'ila ijaarrachuun gaa'ila gowwoomaati malee gaa'ila hin jedhamu jechuudha. Aariidhaaf yookaan immoo bakka waa wayitiif fiiganii gaa'ilatti seenu malee gaa'illi maal akka ta'e hin beekani jechuudha. Kanaaf kun immoo karaatti nama hambisuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Miidhama kaleessaa jechuudha. Miidhama kaleessaa baqachuuf jecha yookaan immoo irraanfachuuf jecha namoonni tokko hariiroo yookaan jaalala keessatti yoo miidhamanii jiru ta'e, jaalatanii dhabanii jiru yoo ta'e, wallolanii yoo ta'e, miidhama isaanii kan irraanfachuuf jecha maal godhu da'afanii gaa'ilatti seenu. Kun immoo miidhama irratti miidhama namaa dabala jechuudha. Isa kaleessa san dagachuutti isa kaleessa kan caalu keessa seenuun ni danda'ama jechuudha. Wanti aariidhaan aarii sanan ofirraa balleecha yookaan immoo aarii sanan ofirraa irraanfachuun qaba. Aarii kaleessa san dagachuun qaba. Waan kana godhadhee tanan ijaarradhee waan jedhe aarii kana nan dagadha jedhee namoonni tokko nama san irraa fagaachuu jecha gaafa gaa'ilatti seenee eenyu wajjinan gaa'ila seenaa, eenyu isheen, eenyu inni jennee adda baafachuudha malee aariin duraa sun osoo nu keessaa hin badin yookaan immoo miidhamni kaleessaa sun odoo nu keessaa hin badin deemnee miidhama lammataatitti yookaan seennu yoo ta'e kuni dogongora guddaadha yookaan milkaa'uu hin danda'u karaatti nama hambisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta akkanaarraa of qusachuun immoo maalidha? Dirqama mataa keenyaati jechuudha. Inni biraa immoo yeroo nurra darbaa jira jennee dafneetu idimeen keenya nurraa deeme, umuriin keenya nurraa deeme osoo gaa'ila hin ijaarratin umuriin keenya deemee jira yookaan dhala dhabuu dandeenya jennee keessattuu wanta akkanaa kun ijoollee shamarraniit irratti jechuudha kan mul'atu. Umuriin keenya nurraa deemee jira, gaa'ilaa ijaarrachuu fi amma waggaa kana taanee jirra, amma kan dhala godhachuu dandeenya umurii haganaa qofatu nu hafe jennee shamarroonni tokko warroonni dubbannu ni jira jechuudha. Wantoonni kun immoo dogongoraa jechuudha. Maaliif jennaani maalidha umuriin koo darbaa jira jinniitu yaadda'u eegallee keessumaayyuu jechuudha. Wanti kun shamara irratti kan mudatu jechuudha. Yeroo baay'ee nurra darbaa jira waan ta'eef nama nu gaafate yookaan immoo argadhe gaa'ila dhaabbachuun qaba nama yaa ta'u nama ta'e bakka jennee nama sammuu qabu haa ta'u nama dhaabbatee deemu haa ta'u bakka umurii keenya nurra darbee dhala malee hafuurra namoota itti gaa'ila wajjin ijaarrachuu qabna jennee ijoollee shamarranii tokko kan akkanatti murteessinu jirra jechuudha. Wanti akkanaa kun dogongora guddaadha jechuudha. Maaliif jennee bakka wanti kun ta'aa jira jennee rakkootti seenuu hin qabnu. Gaafa immoo miidhama keessa seenne miidhama san keessa akkamitti ka'uu dandeenya? Lakki gatteenyee itti yaanne maatii keenya wajjin mari'annee yookaan immoo namni gaa'ilaa nu barbaachisu sun maatiitti himuun dirqama. Keessattuu nama gaa'ila wajjin ijaarrachuu barbaada san yeroo ammaa kana shamarras haa ta'u dhiiras kanuma gaa'ila keessa seenee maatiidhaan seera nu godhaa jedhan ta'ee jira jechuudha. Wanti kun ijoolleen baay'een akkanatti gaa'ila ijaarratan ani ijoolleen qaamaan beeku jechuudha. Har'a kufanii kufaatisan keessaa ka'uu kan dadhaban baay'eetu jira jechuudha. Osoo barachaa jiran, osoo barumsarra jiran, osoo iddoo guddaa ga'uuf tattaaffachaa jiran ol ka'anii maal godhu? Isa saa ta'u ishees kan irra jira san addaan kutanii gaa'ila keessa seenu jechuudha. Kun jechuun kufaatii guddaadha jechuudha kan nama mudatu. Kanaaf wantoota akkanaarra shamarris jechuudha umuriin kiyya narra darbaa jira, ani har'a jaaran jira, waggaa 30 guute, waggaa 35 guute, kanaaf waggaa ganaa bichaadha. Kanaafuu dafeen gaa'ila nama argachuun ijaarradha jechuun immoo yaada dogongoraati jechuudha. Yaa obboleettii koo anis beekee miti wallaaltudha jechuudha. Garuu kufuun duratti kufanii ka'uun gaariidha. Kufanii hafuutu gaarii miti malee kufanii ka'uun immoo namummaadha. Dhugaa ilmi namaa kufee ka'a. Garuu haa ta'uuti eenyu wajjinan gaa'ila ijaarradha? Ilmi kun gosti isaa eenyu? Gosti isaa maali? Namni isaa maali? Intalli tun gosti ishee maali? Namni ishee maali? Isheen nama akkamirraa dhalate? Inni nama akkamirraa dhalate jennee beekuun illee dirqama natti fakkaate. Yeroo ammaa kana wanta akkanaa kana ilaalaa hin jirani
warri keenya abbootiin keenya durii jechuudha ilmattis yoo kadhatan intalas yoo gurguratan dursa maal godhu duuba ilmaa qoratu ilmi kun warra eenyurraa dhalate keessattuu gosa jechuudha gosa kan qoratamu gosa kana sirriitti qoratu jechuudha kaamaan guddoon durii intalli tun gosti ishii gosta warra eenyuti ilmi kun gosti isaa gosa warra eenyuti ilma warra eenyuti jedhaniiti kan qoratamanii fuudhanii yeroo ammaa kana qorannoon akkasii sunis hafeera jechuudha isa siniin jechuu jaaladha yaa obboloota koo inni biraa mooyyuu sodaa ofummaa yookaan qofummaa keessaa ba'uuf jechuudha yookaan sodaa kophaa ofii keessaa ba'uuf har'a namoonni baay'een jechuudha maatii isaaniitti hirkatanii waan guddataniif jechuudha namoonni tokko maatii isaaniitti hirkatanii waan guddataniif maal godhu maatiin isaanii irraa yoo ba'an jechuudha yoo ba'anii nama itti hirkatan barbaachaaf jecha maal godhu dafanii gaa'ilatti seenuu jechuudha ijoolleen hirkattummaadhaan guddatan maatii isaaniitti hirkatanii guddatan ofitti amanamummaa hin qaban jechuudha namni baay'ee wanni beekuu qabdan namoonni hirkattummaadhaan guddatan gaafa gaa'ila keessa seenan maal godhu hirkattummaa barbaadu jechuudha hirkattummaa siniin jechuun maal jechuudha amma namni tokko bakka wanta wayii fuudhanii yoo girgiddaatti hirkisan wanti sun yoo dhaabbachuu dadhabe girgiddaatti hirkisan dhaabbata jechuudha namoonni tokko waan akkasiiti jechuudha of danda'ee ofitti amanamummaadhaan dhaabbatee ani nama akkanaati jedhee of danda'ee namni hin dhaabbanne namoota yeroo baay'ee harka maatii eeggatee hirkattummaa maatiitiin ofiisaatii akka barbaade ta'ee kanuma maatii qofa eegu yoo ta'e deebi'ee gaafa maatiin irraa adda ba'e yookaan immoo kophaa adda ba'e immoo ko'ummaa isaa san keessa dafee ba'uuf maal godha gaa'ila keessa seene gaafa gaa'ila keessa seene inni maal barbaada hirkattummaa barbaada jechuudha bu'aas hin qabu bu'aa hin qaba jettees yaadin otuma hubannoo tokko hin qabaatin gaa'ila qabatanii dafanii itti seenuun gaa'ila qofummaa keessatti ba'uuf jecha ijaarratanii yeroo baay'ee milkaa'ina hin qabu jechuudha maal ta'uu qaba deebi'ee gaa'illi sun hirkattummaadhaan waan ijaarrame maal godhuu qaba kufuu danda'a jechuudha gaa'illi sun kanaaf wanta akkanaatirraallee of eeguu gaa'ila keessa seenuun duratti of danda'ummaan dirqama jiraachuu ofitti amanamummaa dirqama qabaachuudha siniin jechuu jaaladha inni biraa immoo nama miidhuuf jettee yookaan immoo nama miidhuu waan sodaatteef nama tokko miidhuu yoo sodaatte jechuudha namoonni lama wal jaalatanii haa jennu namni lama wal jaalatan haa jennu otuma baay'ee wal jaalatanii jaalachaa jiranii isheen shamarree waa'ee gaa'ila itti kaasti dura jechuudha isheen isa jaalattee jirti inni dhiiraa garuu jaalala dhugaa qabaachuu dhiisuu mala yoo ati na dhiiste ofin ajjeesa jetteeti kan isheen itti himtu si malees jiraachuu hin danda'u ittiin jetti jechuudha yeroo kana immoo maal godhanni baay'ee waan ishee miidhuu hin barbaanneef itti gadi bu'ee ilaaleetti maal godhaa miidhama ishee waan hin barbaanneef garuu jaalala onnee hin qabuu fi maal godhaa hin jaalata jechuudha isheen gaa'ila godhanna jettee yootti dubbatte ishee miidhu jedheetuma tole jedhaan jechuudha garuu maalidha jaalala dhugaa isheef hin qabu jechuudha miidhama ishee qofa akka isheen hin miidhamneef jedheeti dhukkuba yeroo dheeraa ofitti uumu jechuudha kana jechuun immoo akka isheen hin miidhamne yoo na dhiiste akkan of godhuu dandeessi jedhee jaalala isheedhaa hin qabu garuu tole jechuu danda'a kana jechuun immoo boru immoo gaafa isaan jireenya isaanii itti fufanii inni jaalala ishee waan hin qabneef gatee deemuu danda'a jechuudha kanaaf waan akkanaarraalee pilis of eegaa siniin jechuun jaaladha inni biraa immoo sababa ulfaaf jedha sababa ulfaaf hubadha yaa obboloota koo namoonni tokko maal godhuseeti hiriyyummaan otoo jiranii walqunnamtii saalaa raawwatu kana gidduutti intalli ni ulfoofti haa ta'u malee jireenyi kun gaa'ilaaf qophii miti jarreen kun lamaan gaa'ilaaf maal ta'u qophii miti jechuudha ittis hin qophoofne ulfaa'uun ishee karoora isaanii jijjiiree maal godhaa dafanii akka isaan gaa'ila godhatan godhee karaa biraa immoo ishee
shamarree garmalee yoo isa jaalatte hiriyyaa ishee san qabachuuf jettee daftee ulfoofte. Akkasumas inni dhiiraa baay'ee waan ishee jaalatuuf isheen nagattee tarii deemuu dandeechi. Isheen yookaan immoo jaalala dhugaa waan naaf hin qabneef na dhiistee gaafa deemte gaafan ishee dhabe miidhamuu danda'a. Kanaafuu tooftaa ishee harkatti galfachuu qabaachuu qaba jedhee maal godhuu qaba? Isheen akka daa'ima garaatti godhattu kan akka ulfooftu taasisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun immoo gaa'ila keessa seenuu dafanii jechuudha. Ka erga isheen ulfoofte dirqama gaa'ila keessa seenuu, gaa'ila keessa erga seenanii ni jiraatu jechuudha. Gaa'illi akkanallee itti fufu maaliif jennaan karaatti hafa jechuudha. Gaa'illi akkanallee beezawee maal nama godha? Karaatti nama hambisuu danda'a. Kanaaf isheen baay'ee na jaalatti yoo ta'e, ani immoo isa hin jaaladhu yoo ta'e, inni immoo isheen jaalatu yoo ta'e, jarri lamaan wal madaalaa wal jaalachuu qabu jechuudha gaa'ila keessatti. Yoo kan inni jaalatee isheen kan hin jaalanne yoo ta'e, isheen jaalattee inni kan hin jaalanne yoo ta'e, jarri kun gaa'illi isaaniitti fufuu dhabuu danda'a. Immoo beezawee kana keessatti immoo shamarri gaafa ilmoo godhatte immoo jaalachuu baattu soo kan taa'uu dandeessi. Dhala ishee san laaltee taa'uu dandeessi. Ilmi dhiiraa garuu shamara takka hin jaalanne taanaan ilmoo godhachuu dhiisee oduu waan fedhe godhee ishee dhiisee kan biraa kan jaalatu san bira dhaquu ni danda'a jechuudha. Kanaaf shamarran irraa of eegaa, irraa of qusadhaa isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessanuu jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftootaa koo asumarraa nan goolaba viidiyoo kiyyallee yaada keekas yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Hamma viidiyoo biraatitti walitti deebinutti immoo turtii gaarii nagaara naaf turaa. Baay baay.